fayyaa harka fuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oroomtiitu akkam fayyaa keessanii naguma jirtu jawaatu nageenyi keessan baraadha galata waaqayyoo gonkuuna gaalarraa fadhadhuma jirutti nagaa guutuun qaba jedha nagaa akka qabdanuu abdiifamatti guutuun qaba waaqayyoo sana gaanuuf kenne maqaan isaa eebbifamu jecha har'ammoo qaniirraa eeyyame waaqayyoo nuuf kenne naan qaniirraa agarreerra waaqayyoo eebbifamu jecha har'as dhufeen jira dhimman dhufeefis sinitti namaan sin jira hordoftoota kiyya iPhone immoo kan fayyadamu baay'een istaayitii yeroo naaf kennanu sagaleen kee gadi bu'aadha baay'ee jedhu kanaaf iPhone fayyadamuutti jiran sin jedha ni beektu gaamana namaatti ol qabanillee akka fedhanitti dubbachuu namaaf hin ta'u waan ta'eedhaaf kanaaf hidhaanaaf qolchaa jechuun jaalladha. Natun gara yaada kootti hin darbin immoo warra na jajjabeessaa jirtan laayikii sheerii gochuudhaan jabaadhu naan jechuudhaan dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha naaf jiraadha jechuun jaalladha amlee naa taatanii jirtu 1,000 ga'ee jira ammas hin shakku monetaayizii akkan ta'u nana mana waaqayyoon jalatti isintu jira jechuudha gara yaada kootti immoo yeroo darbu akkuma beekamu biyya keenya keessatti gaawwanti dhaga'amaa jiru waan yeroodha gara yerootti waan nama yaaddessuuf baay'ee jireenya nama hambacu waan ta'eedhaaf egaa kanuma keessatti immoo waaqayyoo guddaadha amantiidhuma qabdanuun waaqayyoon haqadhannuun isiniin jedha oduu odeessuurra waaqayyoon kadhachuun du'a caalaadha waan ta'eedhaaf amantiidhuma qabdanuu waaqayyoon kadhannu jechuun dhaamsa kooti gara ergaa kootti yeroo darbu heerumanii kan jiranu abbaa manaa kan qabanu yookaan immoo gaa'ela qabatanii kan jiranu irratti dubbachuun barbaada yaanni namaa akkuma bifa namaa tokko miti waan ta'eedhaaf yaanni namaas adda waan ta'eef yaada kennuu barbaada garuu ammallee gaa'ela hin qabanne yeroo yaadutti waan natti dhaga'ame tokkoon dubbachuu barbaada jechuudha innis haadholiin keenya yeroo gaa'ela qabatanii ilmoo argatanii jedhanu yoo cokkonaan gara gaa'ela isaaniitii yookaan immoo abbaa warraa isaaniirraa itti dhufe obsa baay'atu sababiin isaayyuu ilmoo argataniiru waan ta'eedhaaf ilmoon isaanii akka bakkeetti faca'anu yookaan immoo akka haadhaaf abbaatti adda ba'anii hin guddanne waan barbaadanuuf cokkonaan akkamiyyuu miidhaan akkamiyyuu irra ga'ee obsanii akka nu gaariitti guddannuudhaaf jedhanii ofii isaaniitii miidhaa guddaa keessa jiraatu jechuudha bifa isaanii dhabanii bakka waan danu nuuf jedhanii dhabu jechuudha kanaafiyyuu bu'aa bahii isaan keessa darbanu baay'ee guddaadha. Kan namaa ilaaluu qofa osoo hin taane kan harmee koorraa waan hin hubataa ture xiqqoo ta'e yoon tureyyuu harmeen koof abbaan koo adda ba'aniiti harmee koo biratti hin guddadhe waan ta'eedhaaf mudannoo sanarraan kan ka'e ammoo wanti dhaga'amu waan akkasiitu baay'ata waan ta'eedhaaf isarratti hin xiqqoo dubbadha jedheeni kanaafiyyuu haatiif abbaa wajjin jiraatanii ilmoon jaalala abbaaf haadhaadhaan namtee guddachuun baay'ee guddaadha isa sana immoo kan milkeessu waaqayyoodha waaqayyoon jalattis haatiif abbaa walii galtee qabaachuun murteessaadha isa keessatti garuu jira miti haalli namaa badaa ta'uu danda'a abbaa warraa caalaa haadha manatu irra miidhamti kana keessatti sababiin isaa ilmoo siitiif jettee ilmoo kana nuuf jalaa qabaa ilmoon koo na jalaa faca'u ilmoon koo mala albaa ta'anii guddachuurra kan jedhanu amma du'aatti kan ga'u jiru jechuudha kanaafiyyuu of eeggannoo akka gootanuun isiniin jedha haadholii koo caalan beeku osoo hin taane bakka kan dhalate waaqayyootu guddisaa waan ta'eef nuyi jettanii du'uun qabdanu kan jedhu dubbachuun barbaada sababiin isaayyuu jireenyi itti fufa waan ta'eedhaaf ilmoon dhalatte yoo akka rakkatan malee guddatamu kanaaf iyyuu naan isin yoo nu jiraattan
nu jiraanna jechuudha. Yoo isin nuuf hin jiraanne nu uumaa miti. Keessattuu ilmoon haadha malee guddachuun baay'ee jabaadha. Ani harmeen koo akka kootiitti abbaan koo jira lubbuudhaan garuuyyuu itti baatee iddoo biraatti naa guddiftu malee ofiisiitii waan baay'ee yoo argiteyyuu asiin nageesseetti abbaan koos natti balleessee osoo hin ta'e sababii waliigaltee dhabuu isaaniirraan kan adda ba'anidha. Ofiisiitii malkiisii dhabde waan baay'ee taatee na guddiftee fiddee asiin nageesseetti jechuudha. Garuu immoo utuu haatiif abbaan tokko ta'anii jaalalan ilmoo ofii guddifatanii baay'ee tokko baay'eessa. Amma yeroo kanatti biyya keenya keessaa kan nagaamu sababii kanarraan kan ka'e haadholiin keenya baay'een kan cunqurfamaa jiranu addii du'aa kan ga'aa jirantu jiru. Haati keenya tokko biyyuma keenya keessatti abbaa manaatiin wal caqacaqu mana keessatti jedhanii utuma akkas jedhanu haati mucaa ishee amma abbaan manaa rukutee qaqqalee billaadhaan birciqoo waan akkasii irratti caccabsee bakka dhiiga bichaadha. Jismiinis waa tokko hin jiru jechuudha. Namni tokko gaa'ela walii wajjin qabatee addii du'aatiin rabbumatti hambise malee hin haftu turte. Haati ishii Yamaniin turte. Isheen immoo Itoophiyaatti gaa'ela wajjin qabattee nama amma ishii miidhe kana ilmoo wajjin qabanii immoo hamma koo gaggaanu qabu. Akkasitti jismiisii billaadhaan kukkutee fuullisii waa tokko hin mul'atu. Yeroo hunda wal caqacaqoo haadhatti immoo hin sodaatti. Haati koo biyya ormaatti na jalaa hin cinqamti jette haadhatti himtu garuu jireenya namni jiraanne jiraatti mucaan ishii jechuudha. Ilmoo 3 qabdi. Ilmoo sana maaliif bakkeetti baanii na jala rakkatu jechuudha. Addii du'aatiin ga'e jechuudha. Isa dhumaa amma jismee 12 ciccire bakka dhiiga bichaadha waa tokko hin jiru dhugaa waaqayyo. Uffanni si dhiiga bichaadha, fuulli si dhiitee gargalee dhiiga bichaadha. Awwaan gurraamteen seeruun footoo argu viidiyoo irratti argee lubbuun keessatti hafeera. Garuu waa tokko hin jirtu. Jismiin si buututeera waa tokko qaqqalamee dhumeera dhugaa waaqayyo maali bineensiyyuu akka kanatti namni hin qaqqalu. Yoo ajjeesellee lubbuu keessaa baasee dhiisa. Harki nama tokko namni nafsii qabu tokko nama akkamitti akka kanatti qaqqala dhugaa waaqayyo. Kanaafiyyuu gatii guddaa nuuf jedhanii kan kaffalan baay'eedha haadholiin keenya. Yeroo waliif ta'uu didan naguma wal geggeessuutu gaariidha malee waan kana walirratti raawwachuun waan nama amma lubbuu walii baasuuf ga'utti walirratti raawwachuun gaariidha yaadu. Ilmoon isaanii sun tasaaqaqaa yookaan immoo dhiphataa barumsa yoo ta'e qajeelaan hin baratanu. Sababiin isaayyuu nageenyi hin jiru waan ta'eef bakka keessi isaanii dhiphataadha. Haadhaaf abbaa gidduu waliigalteen dhibamnaan ijoolleenis hin hammacamu jechuudha. Hin dhiphatu jechuudha. Kanaafiyyuu yookaan gizeedhaan wal geggeessu kan nama jiraachisu waaqayyoodha. Nuuf jettanii amma du'aatti wanti isin mana keessa teessanuuf hin jiru jechuudha. Addii du'aa amma ga'anutti amma lubbuu isaanii aarsaa godhanii masawaatii godhanii kennanutti ga'aa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kun utuu dhaabate biyya keenya keessaa dhugaa waaqayyo amma immoo nama sodaachisu bakka biyyi keenya baay'ee waan nama sodaachisu irra ga'ee jira. Kuniin ajjeesaa bakka ajjeesuunis limaadii ta'eera amma bakka walirraa babbarama ta'es hin beeku. Baay'ee waan ciigaasisaadhaaf nuffisiisa waan namattiin gurra namaatti dhaga'uun hin tolle hojjetamaa jira. Kanaafuu haadholiin keenya yeroo waliigalteen dhibamu mana keessa hin obsamaa jaalalaan wanti hundinuu mo'atama jedhama. Garuu yoo inni ta'uu dide adda bahutu caala gizeedhaani. Yeroo inni billaadhaan nama sodaachisu abbaan manaa fi yeroo inni xiyyiidhaan nama sodaachisu limaadiidhuma inni na sodaachisuu fi jedhanii shillaa jechuun irraa hin eegamu.
sababiin isaayyuu utuma akkas limaadiidha bareera hunda sodaachisuuf akkana godha utuma jettanu gaaf tokko immoo lubbuu keessan baasuu danda'a jechuudha kanaafiyyuu ennaan dhiiftanii yeroo inni isin sodaachisu jalqabu dhiiftanii boo'u isin baasa yoo jiraattan wanti hundinuu ijoolleen keessan isin guddifachuu dandeessu hojjettanii miila qabduu harka qabdanii akkuma isaa hojjettanii ilmoo keessan danda'u guddifachuu ni dandeessu jechuudha yoo duutan immoo bittimmaan ijoolleen keessan karaa irratti isin duraa hafu jechuudha kanaafiyyuu ani haadholii keenya kan hin dhaamu yoo walii galteen dhibamuu kallattii kamiiniyyuu karaa kamiiniyyuu furuudhaaf yookaan immoo jaalalatti jiraachuudhaaf mokkortanii yoo ta'uu didu adda bahuutu caala malee mana keessa teessanii du'uu keessan isiniif wayyuun isiniin jedha yoo isin jiraattan ilmoon keessan jiraatti yoo isin jiraattan ilmoon keessan gaariitti guddatte jechuudha kanaafiyyuu ilmoo keessanii jettanii obsitanii amma du'a geessanutti mana keessanii hin taa'inaan isiniin jedha haadholii koo ilmooni haadhaan bareeddi dhugaa waaqayyo sababii harmeen koo bichaa taatee na guddifte jedheen isii faarsuu kooti miti jechuun haadhuma caala ani beeku maaliif akka ta'e haadhatu caalan jedha gaan immoo sababiin harmeen koo sakkaadhaattis abbaattis na guddiftes ta'ee hin beeku harmee koo abbaa kootis harmeen koo haadha kootis akka hiriyaattis akka obboleettii lama qaba waan hunda taatee bakka wanti tokkotu natti hin irratin ofiisiitii dadhabeen ofeetu hin jedheen miidhagina isii dhabdee na guddifte ana abbaarraa harmee koo anaaf waan hunda kooti rabbi umrishii nuuf dheeressu kan keessan isiniif dheeressu jechuun jaalladha kanaafiyyu ana haadholii kootii kan hin dhaamu akka ta'anii hin duune yeroo zaachaan baay'atu lubbuu aarsaa godhanii amma kennuu gaanutti jiran waan ta'eef utuu dhiiftanii nagaadhaan adda baasanii hin jedha yeroo sossobdanii jaalalaan gorsitanii ta'uu didu teessanii akka lubbuu keessan hin dhabne adda baasanii ilmoo keessan hojjettanii guddifachuu dandeessu jedha sababiin isaa harmeen koo abbaa kootii yoo wal ta'uu diddu ofiisiitii achii baatee abbaas taatee waan hunda taatee nu ijoollee sadii anne mucaa lammaffaati nu guddifachuu dandeesseetti waan ta'eedhaaf waan hojjettee hin beekne bartee waan hunda nuuf guuttee nu guddifte waan ta'eedhaaf ani akka kootti mana dhirsa keessanii yoo walii galuu diddan teessanii duurra achi baatanii hojjettanii ijoollee keessanitu guddifattanii isiniin jedha hin danda'ama waaqayyoon nama jiraachisaa waan isin hojjettan waaqayyooti isiniif barakachiisa isiniif eebbisa ilmoo keessan immoo baraddoo guddaa ga'anii baratanii isin qaqqaaruu jechuudha kanaafiyyuu ilmoon keenya hin bittimmaa'inii ilmoon keenya harka namaa ilaalin ilmoon keenya karaa irratti hin kufin jettanii ofii keessanii lubbuu keessan aarsaa nuuf hin godhinaan isiniin jedha yoo isin jiraattan nu gaariitti jiraanna yoo isin nuuf jiraattan nu hin miidhagna yoo isin nuuf jiraattan nuti addee guddaa geenya yoo isin nuuf jiraattan isin nuuf ulfina keenya waaqayyoon jalatti kanaafiyyuu mana keessa teessanii akka nu jalaa hin duune yeroodhaan wal geggeessuu wayyan jedhaan akka kootti dhaamsa kanan isiniif dabarsaa haadholiidhaa fi ni danda'ama dhirsarraa adda ba'anis ilmoo guddifachuun kanaafiyyuu mana keessa teessanii haga aarsaa gootanii lubbuu keessan kaffaluutti mana keessa hin taa'inaan isiniin jedha kana dhaamsi koo umriin keessan isiniif haa dheeratu haadholiin keenya hundumti waan jedhee ibsuun beeku waa yaada kana yeroon dubbadhu jechan naba kanaafiyyuu akka yeroo miidhaa isaanii dhaga